Hai hai dhaggeeffattoota YouTube keenya akkam jirtu nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u har'a ayyaana waggaa ilaalchisuudhaan wangeelawii waldaa keenya waldaa tokkummaa dhaloota haaraa kan jedhamu waldaa keenya mana keenyatti affeeree nu wajjin jiru isaanis akkasuma obboleessa keenya Abdiin Addunyaa obboleessa keenya Jalallee keenya yeroo baay'ee nu wajjin jiru wangeelawiin nu wajjin jiru isaan maqaa isaanii obbo Dajanee jedhamu. Jadi takasti. Yettanii nu gaafattu shaburii harkisee kana waa wal qabatee baga mana keenyatti affeerraa keenya kabajanii nu dhuftan jennaan isin wal of beeksisaa hordoftoota YouTube channel keenyaatiif. Eshi baga nagaan nu eegdanii egaa anis isinis baga nagaan guyyaa ayyaana du'aa keenya du'aa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu baga isin ga'eeran jedha. Akkasumas Sagalee dabalata. egaa akkasumas guyyaa har'aa ayyaana du'aa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ittiin waliin kabajnudha. Egaa akkuma kana maqaa koo ibsuudhaaf maqaan koo hojjetaa wangeelaa Raajii Dajanee Galataan jedhama. Waldaa irraa hojjetu waldaa hiikumsa dhaloota haaraati. Haa ta'uyyuu malee har'a lafa kanarratti mana kana ooluudhaaf carraa waaqayyo kennu keessaa iddoo kanatti walitti qabamnee jirra. Haa ta'uyyuu malee egaa waggaa isa darbirraa wajjin wal qabsiisee yeroo darbe keessatti bisu bara 2012 keessatti hanga akkas ta'etti carraa arganne har'a garuu iddoo kanatti carraa argachuuf baay'een galateeffadha. Akkasumas namoota riikoordii nu godhan hunduma isaanis baay'een galateeffadha. Sis baga nagaa taatanii jedha. Abdi. Baga nagaan eegdanii maqaan koo Abdii Addunyaan jedhama. Akkasumas kun ganda hiriyoota keenya akka argameetiin jira. Mana obbo jiraa fi akkasuma gargaartuu isaa fayyootti argameetiin jira. Akkasumas immoo wangeelaawiin immoo kun gidduu keenya jira. Isaanis immoo dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaana sababeeffachuudhaan waa tokko waa'ee sagalee waaqaa keessaa amma tokko nu gumaachaa jiru. Naa gaariidha. Asumarratti isinitti deebi'een gaaffii isin gaafadhaa wangeelaawiin Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana jedhee dabarsee of kennee du'ee du'ammoo eeke. Jaalala hammamii akka nuuf qabu gabaabumaan nutti hima waa'ee Kiristoos kana. Waa'ee jaalala Kiristoos kana hamma kanaati jettanii madaaluu dandeessus. Okay. Baay'ee gaaffii bareedaa na gaafatanii. Yaa'u guddaan wanti gabaabsee dhufa ibsuu barbaadu. Jaalala Yesuus Kiristoos hanga amansiin jedhamu. Jaalala Yesuus Kiristoos hanga amansiin jedhamu. Har'a buna wal faana soorannaa foon keenya wal faana soorachuu haa ibsu malee nyaata babbareedaa waliin haa nyaannu malee jaalala Yesuus Kiristoos jaalala guddaadha. Haa ta'uyyuu malee wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 abbaan ilma isaa hanga jaalatti biyya lafaaf dabarsee kenne jedha. Jaalalli Kiristoos inni sirriitti akka ayyaaneffamu tokkummaan kun akka uumamu kan nu taasisu jaalalli kun jaalala lubbuuti. Hiriyaa wal jaalatu walii hiriyaa walii laatu walii fannifamu. Yesuus Kiristoos garuu lubbuu isaa aarsaa godhee nuun nu jiraachisee nuun akka carraa argannu akka birmadummaa barannu godhee ofiisaa dhiphinatti gara fannootti kan deemedha. Kanaaf jaalala Yesuus Kiristoos gabaabumatti kana jennee ibsuu hin dandeenyu garuu itti yaadachuudhaaf immoo har'a nyaata kanarratti jaalaluma sanaa irra keessaa hama waliin jiraannuun iddoo kanatti affeerraa nu gootanii fi baay'ee isin galateeffadha. Garuu jaalala Yesuus kanarra jennee ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Isin Kiristoosin hammam jaallattu gabaabumatti? Ani Kiristoosin amma akka jaalatu tilmaaman qabu. Jaalalli isaa amma naannoo murtaa'uun qabu. Umurii koo guutuu Kiristoosin nan jaalladha. Yeroo dhukkubsattis immoo mana mootummaa Waaqaa keessa taa'ee ammumaatti Waaqayyo nan jaalladha. Yesuus immoo
hundumaa fidu. Kanaaf siif otoo hin ta'in biyya lafaa hundumaa fidu. Jaalalli isaa keessa darbee innuu du'e. Amma namneetiin tilmaamu jaalalli isaa kan daanga'u miti. Jaalalli isaa hin daanga'u Kiristoos na keessa anis Kiristoos keessa jedhee macaafarratti barreeffamee jira. Galatumaas ni jenna. Afeerraa keenya kabajjan ani gaafata qoon ongote. Jaalala anillee gaayyuu akkuma sila ibsee darbee keessatti waa'ee jaalala Kiristoos gaaffii mata duree jedhu asi Yesuus jaalala kamiinuu ooledha. Akkuma jalqabee duratti egaa asirratti Kiristoos lubbuu isaa hin mararfanne lubbuu isaa dabarsee nu kennedha. Tokko akka taanu akka waliin jiraannu akka waliin dhaabbannu akka wal gargaaruudhaafis tokkummaa uume Yesuus. Tokkummaa kana keessatti ni waan jedhu tokkoffaa waldaa kiristaanaa tokko taatee akka ishee wal faana jiraattu kun aansa kooti. Ni lammaffaanii Yesuus Kiristoos erga aarsaa godhee lubbuu isaa nuu kennee nutis akkuma kana isa dhabe gargaaraa isa dadhabe jabeessaa akkaataa kanatti hirmaannaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ba'aan baay'ee sana keessaa booda godhachuu isa jalqabaa ta'uu qabaa jedheen dhaamsa dabarsa. Akkasumas namoonni bakka garagaraa jiranii gaddaa yookiis immoo dhukkuba kana iddoo garagaraatti barumsa garagaraa keessa jiranii bakka jiran hundumaatti jabaadhaa hin jedha. Jabaadhaa jechuun kun maaliif rakkinni har'aa kun bor dhibamuu dhiisuu hin danda'a. Kaan ayyaana illee arguu dhiisuu danda'u. Bor garuu ayyaana bareedaa ayyaaneffachuu hin danda'u. Dhaabe jedhanii akka isaanii gaddinee isaan kanaaf dhaamsa dabarsu dhaamsa kooti. Akkuma kana mana kana Waaqayyoo gargaaree maatii bareedaa jireenya bareedaa mana kanaaf kennee akkuma kana maatiin kunis Waaqayyoo carraa ittiin ga'e kanaan ammallee kana caalaa haadha ilmaa haadha dubaraa akka taasisuu fi asumatti eebbiseen darba jechuudha. Maaliif manni kun affeerraan godhanii mana kana keessatti gammachuudhaan jaalalaan carraa kan dabarsuun keenyi seenaa guddaadha. Kuni seenaa saboota Yesuus mana Maartaa fadhaqee mana Maariyaam fadhaqee jajjabeessee hojii qadii turtii keessas tokkodha. Sagalee Waaqayyoo lallabudha jechuudha. Kanaaf nyaanni keenya nyaata dhugaatii fi nyaata qofa otoo hin taane Yesuus Kiristoos giddu galeessa godhannee tokkummaa keenya kan calaqqisiisu ispoortis kan ittiin biyya lafaa keessa harka wal qabatee dabalu ta'uu isaa asumatti ibsuu danda'a. Poliitii keenya nama Waaqayyo eebbisee mana kanaaf kennes baay'ee guddaan galateeffadha. Baay'ee guddaan jaalladhasi. Akkaataa kanattiin keessummeessaa kana nu gochuu isheetiif baay'ee nan eebbisa. Akkuma kanaa ammaaf ergaan qabadhee jiru kan jira. Kan nu waraabanis ta'ee obbo Abdiis ta'ee akkuma kana obbo Jiraas ta'ee baay'een galateeffadha. Baay'ee galatoomaa isin jedha. Dhaggeeffattoota YouTube chaanalii keenya sinillee nu jiraadha. Yeroo itti aanu immoo amantoota waldaa keenya warra jiran jaarsolii waldaa akkasumas gaggeessitoota waldaa tokko tokko qabannee siniif dhiyaachuuf yaalii goona. Galatoomaa baay'ee nagaatti.